Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, akka badii fi balleessaa keenyaatti gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos otoo hin ta'in arjummaa isaatiin guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam, maqaan ishii ergamoonni toloonni qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 11ffaa kan waliin barannu fannoo Ayihudootaa kan jedhu ta'a jechaadha. Fannoo Ayihudootaa. Fedhaa fi jaalala Waaqayyoo yoo ta'e mata duree barnoota kanaatiin wal qabanne fannoon Ayihudootaa maal ture? Ayihudoonni fannoo kan isaan qabatan yookiin immoo kan isaan itti fayyadaman maaliif ture? Garaagarummaan fannoo Ayihudootaa fi fannoo Kiristoos maalidha? Kan Kiristoosiitiin maaltu hojjetama? Kan Ayihudootaatiin immoo maaltu hojjetama isa jedhu bal'insnee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni ilaalla jechaadha. Hunda dursa fannoon kiristaanaaf hin barbaachisa moo hin barbaachisu? Kiristaanonni fannoo maaliif hidhatu? Maaliif isaan barbaachise kan jedhu barnoota kana keessatti kutaawwan garaagaraatiin kan ilaallu waan ta'eedhaaf isinis immoo barnoonni walitti fufiinsaa kun lallabni wangeelaa kun akka isin bira ga'uudhaatiif sagalee kana dhaggeeffachuudhaan sheerii laayikii fi kanneen immoo mana kanaaf miseensa hin taane miseensa mana kana akka taatan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisa. Qulqullichi Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 5:11 gubbaa irratti gufuun fannoo dhabamsiifameera jedha. Gufuun fannoo dhabamsiifameera. Akkuma beekamu fannoodhaaf diina ta'uun gufuu ta'uun kan deddeebi'aa turan rakkoowwan garaagaraa jiraachuu isaanii asirratti qulqullichi Phaawulos fannoo Kiristoosiitiif gufuu kan ta'an danuun isaanii jiraachuu isaanii qulqullichi Phaawulos asirratti ni dubbata jecha. Gufuun fannoo dhabamsiifameera. Deebisee fannoo Kiristoosiif rakkoo akka hin taanetti gufuu akka hin taanetti dhabamsiifameera jechuudhaan Galaatiyaa boqonnaa 5:11 gubbaa irratti kaa'ee jira jechaadha. Maarreegaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoosii fi Iyyasuus Kiristoos Ayihudoonni dursanii kan isaan itti fayyadamaa turan fannoo fannifamuu Kiristoosiitiin dura kan isaan itti fayyadamaa turan biyya Room keessatti keessuma meeshaa adabbii godhanii meeshaa ittiin adabbii taasisanii namoota yakkan balleessan seera isaanii sarban jedhanii yaadan ittiin adabaa turaniiru jechaadha. Asirrattidha fannoo Ayihudootaa jennee kan ilaaluu dandeenya. Ayihudoonni biyya Room keessatti waltajjii Room yookiin immoo dirree Room keessatti namoota ittiin adabuudhaaf fannoo irratti baasanii kan ittiin fayyina otoo hin ta'in isa kakuu haaraa keessatti yookiin immoo Kiristoos fannoo irra oolee dhiiga isaa dhangalaase lafee isaa cabsee jireenya itti nuu kenne kana irratti isaan immoo lafee namaa cabsaniiti dhiiga namaa lolaasaniitu fannoo irratti ajjeesaa turanii jedha. Kanatti aansuudhaan kan isaanii fannoon isaanii isa kanadha. Fannoon Ayihudoota du'aaf malee jireenyaaf hin turre.
jeequmsaaf malee tasgabbiif hin turre, nageenyaaf hin turre, jibbiinsaaf malee jaalalaaf hin turre, kan dhabbii foonii malee kan fayyina lubbuutiif hin turre fannoon warra Ayihudoota jechaadha. Ayihudoon yookiin immoo warreen yeroo sana seeraa gaggeessaa turan yookiin immoo murteessaa turan sun fannoo Kiristoosin bifa kanaati adabbiitiin nama irratti ajjeesuutiin lubbuu baasuutiin dhiiga dhangalaasuutiin lafee cabsuutiin nama irratti fannisaa turani. Keessumaa jalqabaa nama fannoo irratti immoo fannisanii ajjeesuun lubbuu baasuun adabuun kan eegale biyya Room yookiin immoo addabaabaayii waltajjii Room keessatti ta'uusaa seenaawwan jiran bal'inaatiin kaa'ee jira. Isa kana qulqullichi Phaawulos kaleessa fannoon Kiristoos faayidaan fannoo Kiristoos hojii biraa waan qabaachaa tureef, hojii biraa waan raawwachaa tureef, ga'ee inni ba'aa ture isa kana waan ta'edha. Ga'ee inni raawwachaa ture isa kana waan ta'edha. Ayihudoonni kan ittiin beekanii fi duuka bu'oonni Kiristoos kan itti beekan yookiin immoo seenaan fannoo jijjiirame du'aaf kan ture jireenyaaf akka ta'u, du'aaf kan ture humna kiristaanotaatiif akka ta'u, du'aaf kan ture mallattoo kiristaanotaa akka ta'u, lubbuu namoota danuu baasee galaafachaa kan turee fi adabbiitiin namoota baay'ee lubbuu baasaa inni ture as deebi'ee maal ta'eera? Namoota baay'eef immoo humna, mallattoo, nagaa kan ittiin daabiloosiin ofirraatii ifatan, kan ittiin daabiloosiin ofirraatii rukutan, mallattoo isaanii mallattoo nageenyaa, mallattoo isaanii mallattoo tasgabbii isaanii ta'ee fannoon Kiristoosii kiristaanota nuun warra har'a jirruutiif nuu kennameera jecha. Nuu kennameera, nuu laatameera jecha. Ayihudoonni garuu gaheen isaan ittiin baasaa turan gahee waliitiif isa amma fannoo Kiristoosiitiif faallaa turedha jechaadha. Haa ta'u malee garuu Kiristoos waaqummaa isaa irratti eenyullee akka dabu, eenyullee akka du'u, eenyullee akka cabu, eenyullee akka itti murtaa'u hin barbaadu. Kanaafidha yeroo hundumaa ija arjummaa isaatiin, ija dhiifama isaatiin yeroo hundumaa kan nu daawwatuuf isa kanaatiif jecha. Maaliif yoo jettanii Kiristoos du'a keenya hin barbaadu. Kiristoos ajjeefamuu keenya hin barbaadu. Kiristoos nurratti murtaa'uu keenya hin barbaadu. Kiristoos maal barbaada? Nageenya, jaalala, tokkummaa, tasgabbii, nagaa, boqonnaadha inni kan barbaadu. Ayihudoonni garuu nagaa keenya jeeqan, seera keenya cabsan, seera keenyatti bu'an, seera kana immoo tumanneerra, seera keenya immoo kaawwanneerra, seera kana immoo qajeelchineerra jedhanii kan isaan itti yaadan Kiristoos kana jijjiire bakka du'a keenyaa jireenya, bakka dheebuu keenyaa immoo dheebuu ba'uu, bakka dadhabbina keenyaa immoo cimuu, bakka jeequmsa keenyaa immoo tasgabbii, bakka jaalala dhabuu keenyaa immoo jaalala akka argannu taasisee kana hundumaa baate ba'aa ilma namaa sana, adabbii ilma namaa sana, du'a ilma namaa sana Kiristoos baatee fannoo irra oolee fannoo isaatiin gufuu fannoo kan ta'e warri Ayihudootaa hojjechaa kan isaan turan dhabamsiisuudhaan nagaa ilma namaa isa irraa muluqee ture, isa irraa fuudhamee ture, kabaja yookiin immoo ulfina ilma namaa isa irraa fudhatamee ture sana nagaa isaa deebisee fi boqonnaa laatee fi Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos fannoon nagaa, fannoon jaalala, fannootiin tasgabbii, fannootiin mallattoo taasisee Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gufuu fannoo dhabamsiiseera jechaadha.
har'as gufuun fannoo danuu jira. Fannoo gaafa argan kan iji isaanii diimatu, kan hidhii isaanii cicciinnatan, fannoo morma keenya irratti gaafa argan kan danuu waa baay'ee haasa'an, kan waan baay'ee dubbatan, kan waan baay'ee nuun jedhan, fannoo Kiristoosiin maqaa kan balleessan, fannoo Kiristoosiitti jecha hin taane kan darban danuu isaanii jiru. Barnoota keenya itti aanu keessatti waa danuu kaasa. Fannoo Ayihudootaa, fannoo Kiristaanotaa jennee ilaaluu dandeenya. Fannoon Kiristaanotaa immoo maal hojjete? Gaheen fannoo Kiristaanotaa maali? Fannoon Ayihudootaa isa kana. Fannoon Ayihudootaa adabbii foonii, haaloo baanna fooniif malee lubbuuf kan hin fayyannee fi lubbuuf faayidaa tokko illee kan inni hin qabne ta'uusaa asirraati hundi keenya kan baradhu jechaadha. Ayihudootaaf adabbii foonii, Kiristaanotaaf immoo fayyina foonis lubbuus ta'e humna kiristaanotaa ta'e meeshaa lolaa kiristaanotaa ta'e akka isaan ittiin daabiloosiin mo'an, akka isaan daabiloosiin ittiin injifatan, akka isaan ittiin daabiloosiin rukutan ta'ee mallattoodhaaf kiristaanotaatiif kennamee jira. Maarreegaa warqeen harkaa qaban akka madaabiiti yookiin immoo madaabiidha akkuma jedhamu jireenya isaaniif ta'uu kan danda'u, nagaa isaaniif kennuu kan danda'u, fayyina isaaniif ta'uu kan danda'u, humna isaaniif ta'uu kan danda'u, humna kana dagatanii, humna kana wallaalanii Ayihudoonni adabbiidhaaf gochaa turaniiru. Nuti har'a garuu fannoo Kiristoosiin qabannee nagaa itti buusna, jaallatti lallabna, tokkummaa itti lallabna, daabiloosin itti injifanna, daabiloosin itti mo'anna, nageenya ittiin buusna, nagaa ittiin arganna, ittiin fannoo Kiristoosiitiin diina injifanna jecha. Fannoo Ayihudootaa kana fakkaata. Fannoon Kiristaanotaa immoo maal fakkaata? Fannoon Kiristoos inni immoo jireenya ittiin arganne kun inni fannifamee kan inni fannoo irra oole lafa badii keenyaa inni adabame nuun itti bilisa nu baase immoo isa kamii kan jedhu kutaa itti aanutti kan waliitiin ilaallu ta'a jechaadha. Kutaa 11ffaa kanumaatiin goolabnee barnoonni keenya akka nu garuuf akka nuti toluudhaaf gaggabaabsine daqiiqaa kana caalaa dabarsine